Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo gabaasa addaa qabannee dhiyaanneerraa gabaasa addaa kana waliinis Dammaqaa Nagaasaati. Mootummaan Itoophiyaa Oromoota 1,500 ol ta'an waggaa tokko keessatti ajjeesee 50,000 olitti kan shallagaman immoo wayita ammaa hidhee dararaa akka jiru durataan paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa aangawoota paarlaamaa Awurooppaatti himan. Dr. Mararaan kana kan ibsan sagantaa dhugaa bahiinsa paarlaamaan Awurooppaa qopheesse irratti Atileet Fayyisaa Leellisaa fi Profeesar Biraanuu Naggaa waliin keessummoota kabajaa ta'anii wayita argamanitti ta'uun hubatameera. Gamtaan Awurooppaa mootummaa abbaa irree kanaaf tumsa gochuu dhiisee uummata dhumaa jiru cinaa akka dhaabbatu Dr. Mararaa Guddinaa cimsanii gaafataniiru. Atileet Fayyisaa Leellisaa gamasaatiin erga mallattoo mormii waltajjii Olompikii Riyoo bara 2016 irratti agarsiisee asitti namoonni 1,000 ol sababa mallattoo kana agarsiisaniif qofa ajjeefamuu isaanii aangawoota kanaaf ibseera. Gamtaan Awurooppaa lammiiwwan dhumaa jiraniifis hatattamaan akka birmatan Atileet Fayyisaa Leellisaa gaafateera. Profeesar Biraanuu Naggaa gamasaaniitiin labsiin yeroo muddamsaa mootummichi labsate keessatti ajjechaa fi hidhaa uummata Oromoo fi Amaaraa irratti raawwatamaa jiru dhaabsisuudhaaf tarkaanfii mul'ataa ta'e tokko gamtaan Awurooppaa akka fudhatu gaafataniiru. Kana malees Atileet Fayyisaa Leellisaa fi Dr. Mararaa Guddinaa aangawoota paarlaamaa Awurooppaa olaanoo garaagaraa waliin wal arguun dhiittaa mirga namummaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kan ibsan ta'uusaa OMN'tti addatti himaniiru. Sagantaa qabsoo dippiloomaasii olaanaa dhimmoota gurguddoo of keessaa qabuu fi waajjira gamtaa paarlaamaa Awurooppaa Biraasilsitti 9 hanga 10 bara 2016 gaggeeffame kunis milkiin kan xumurame ta'uusaa durataa waldaa hawaasa Oromoo ardii Awurooppaa Dr. Baqqalaa Gabramaariyaamii fi sagantaa kana qindeessaa kan ture obbo Garasuu Tufaa beeksisaniiru. Walumaa gala sagantaa guyyoota lamaaf gaggeeffame kanarratti durataa'onni waldaalee hawaasa Oromoo biyyoota Awurooppaa garaagaraa qabsaa'onni buleessi bakka bu'oonni jaarmiyaalee siyaasaa fi hawaasaa bal'inaan kan qoodarraa fudhatan ta'uun beekameera. Mootummaan Itoophiyaas karaa embaasiisaa Beeljiyeem Biraasilsitti argamuun sagantaa kana fashaleessuudhaaf duula walirraa hin cinne gaggeessaa turuunsaa wayituma kana ibsameera. Egaa daawwattoota keenya bal'ina gabaasa kanaa akka itti aanutti isinii dhiyaata holiina haa hordofnu. 9 bara 2016 hanga 10 bara 2016tti guyyoota lamaaf jechuudha ardii Awurooppaa biyya Beeljiyeem magaalaa Biraasilsitti kan argamu waajjira paarlaamaa gamtaa Awurooppaatti dhimmi Oromoo fi Oromiyaa addatti immoo wayita ammaa ajjechaa fi hidhaa uummata Oromoo irratti mootummaa abbaa irree Itoophiyaa olaantummaa ilmaan Tigraay raawwatamaa jiru ilaalchisee sagantaa duula qabsoo dippiloomaasii olaanaatu gaggeeffame. Gootni atileetiksii fi falmataa mirga namummaa Atileet Fayyisaa Leellisaa dorgommii Olompikii Riyoo bara 2016 booda yeroo jalqabaatiif ardii Ameerikaa irraa gara ardii Awurooppaatti wayita imalee dhufe kanatti hawaasni Oromoo naannichaa haala kanaan miira ho'aan isa simate. Fayyisaa Leellisaa Ammasarisi Tokkicha Qixxeekuma Ammasarisi Leenca Gooseen jedha Ammasarisi Atileetuma dhugumaa Tokkicha Qixxeekuma Boonsaa keenya nu boonsee Leenci keenya nu boonsee Gabrummaa sabnisaa keessa jiru guutuu addunyaatti ibse Fayyisaa Leellisaa Ammasarisi Tokkicha Qixxeekuma Ammasarisi Leenca Gooseen jedha Atileetuma dhugumaa Tokkicha Qixxeekuma Meedaaliyaa akka cirrachaatitti ammaarra barumaanii galanni isaa saba kootirraa fuudhee kufaanii
akka cirrachaatitti hammaarra barumaani galanni saasaba kootirraa fuuri deroorrooni kan nangalaa jiru barrii guma kooti jedhe Fayyisaa Leellisaa gooticha jileeti. Guyyaa jalqabaa sagantaan dursa gaggeeffame sagantaa ragaa bahinsa yookaan hiringii ture. Sagantaa kanarrattis aangawoota paarlaamaa Awurooppaa addee Aanaa Goomaziin dabalatee qondaaltonni olaanoo garaagaraa bakka bu'oonni waldaalee hawaasa Oromoo biyyoota garaagaraa fi beektonni Oromoo irraa qooda kan fudhatanidha. Sagantaa kanarratti atileet Fayyisaa Leellisaa, Profeesar Mararaa Guddinaa fi Profeesar Biraanuu Naggaa dabareen haasaa kan taasisan yommuu ta'u, mariin bal'aas gaggeeffameera. Haaluma kanaan durataan paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa aangawoota paarlaamaa Awurooppaa waltajjii kanarraa qooda fudhatanii fi keessummoota argamaniif akka ibsanitti mootummaan Itoophiyaa waggaa tokko keessatti Oromoota 1,500 ol ta'an ajjeesee 50,000 olitti kan shallagaman immoo hidhee dararaa akka jiru ragaalee qabatamaa paartiin isaanii walitti qabatee harkaa qabu waabeeffachuudhaan waltajjii kanarratti ibsan. Kana waan ta'eefis gamtaan Awurooppaa mootummaa abbaa irree kanaaf tumsa gochuu dhiisee uummata dhumaa jiru cina akka dhaabbatu Dr. Mararaa Guddinaa cimsanii kan gaafatan. Itti aansuudhaan atileet Fayyisaa Leellisaa gamasaatiin erga mallattoo mormii waltajjii Olompikii Riyoo bara 2016 irratti agarsiisee asitti namoonni 1,000 ol sababa mallattoo kana agarsiisaniif qofa biyya keessatti ajjeefamuu isaanii aangawootaa fi hirmaattota waltajjii kanaaf kan ibse. Kanaafuu gamtaan Awurooppaa lammiiwwan Oromoo dhumaa jiraniif hatattamaan akka birmatan atileet Fayyisaa Leellisaa cimsee gaafateera. Dhimma kana mootummoonni fi biyyoonni addunyaa biyyoonni nagaa keessa galanii dhimmi kun akka inni furmaata argatu gochuutti isaanirra jiraata. Fakkeenya biyyoonni akka Awurooppaa, Ameerikaa, Eeshiyaa michuu Itoophiyaati. Michuun Itoophiyaa kun immoo mootummaa Itoophiyaa kana uummata keenya bichisiisuu isaanirra jiraatu. Uummanni biyya keenyaa akkuma uummata biyya isaanii uummata nagaa, walqixxummaa, jaalalaa fi dimokiraasii fi mirgi dhala namaa keessatti kabajamee jiraachuu uummata barbaadudha. Kana waan ta'eef fuuldura dhaabbatanii uummata kana mootummaa kanarratti dhiibbaa godhanii uummata keenya cinaa akka dhaabbatan isaan gaafadha. Profeesar Biraanuu Naggaa gamasaaniitiin labsii yeroo muddamsaa mootummichi labsate keessatti ajjechaa fi hidhaa uummata Oromoo fi Amaaraa irratti raawwatamaa jiru dhaabsisuudhaaf tarkaanfii mul'ataa ta'e gamtaa Awurooppaatiin akka fudhatamuu qabu cimsanii gaafataniiru. Kana malees atileet Fayyisaa Leellisaa fi Dr. Mararaa Guddinaa aangawoota paarlaamaa Awurooppaa olaanoo garaagaraa waliin wal arguudhaan dhiittaa mirga namoomaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kan ibsan ta'uu OMN itti dabalanii kan beeksisan. Itti aansuudhaan sagantaan simannaa atileet Fayyisaa Leellisaa fi marii uummataas haala kanaan gaggeeffameera. Keessummaa of keessaa qabnu baanee yeroo itti simannudha jechuudha. Sagaleen uummata Oromoo warra sagantaa addunyaatitti miidiyaaleen nuti maqaan beekne hundi waa'ee Oromoo haasa'u yeroo itti jalqabaniidha. Kanammoo eenyu akka godhe beektu goonni beekamaan Fayyisaa Leellisaa addunyaatti dhimma Oromoo beeksise miidiyaalee Ameerikaa adda addaa irratti haasaa gurguddaa fi ibsa gurguddaa erga kennaa tureen booda har'a gamtaa Awurooppaa waliin Yeah,
kanattaan sun hunda keessanuu hedduu galatooma jennaan. Amma bakkuma dhaabatanitti akkuma beekamu fayyisaan waan gochuudhaa qabu sammuu isaa qofa keessatti murteessuudhaan eenyuu osoo hin beekne waan inni waaqni qofti walitti beekan yeroo irratti daqiiqaa dhumaa sanitti mallattoo addunyaan dhimma Oromoo ittiin hubattu kan mul'ise fayyisaa simanneerra hundi kennaa waan inni raawwate kana galmaan ga'uudhaaf har'a asitti wal geenye waan ta'eef mallattoo inni addunyaatti nu mul'ise kana isatti akka isin mul'isan isin gaafata. Kanattaan sun akkuma beekamu wanti dallaa dhaayiloonii wanti loon dhaayiboofi akkuma jedhamu wanti fayyisaas tarkaanfii kana fudhattis wanni uummata Oromoos biyyaa baqattis wanni dhiiga dargaggoota keenyaatis hawwataaf obboleewwan keenyaa biyyatti dhangalaasaa jiru gabrummaadha. Sirni gita fixaa tarkaanfiin bara kana fudhate tarkaanfii hadhaa'aadha waan hundi keenya yaadannuudha. Kanaaf sagantaa ittaanu osoo hin seenin dura obboleewwan keenya qabsoo kana keessatti karaa adda addaatiin lubbuu dhaban yaadachuudhaaf gadda daqiiqaa lamaa ol kaanee akka raawwatu isin gaafata. Wanni baaneef milkii gaariidhaan xumuramee jira. Gamtaa Awurooppaa wajjin fuula fayyisaa irraallee yoo argu fuula warra waltajjii sanitti hirmaatee dhufe irraallee yoo argu ifatu mul'ata. Ifni kun ifa bilisummaa uummata keenyaatiif biyya keenyaa haa ta'u. Kanattaan sun sagantaa irraa ilaalchisuudhaan Dr. Baqqalaan haasaa gabaabaa hirmaattota sagantaa kanaatiif nu dhiyeessu. Dr. Baqqalaa hamileedhaan iddoo kanatti akka nu simattan isin gaafadha. Egaa baga nagaan dhuftan ilmaan Oromoo Awurooppaa guutuu kan Awurooppaa haalatti illee dhufa fayyisaan keenyas bakka biraatii dhufe warra Awurooppaa duwwaa otoo hin ta'in baga nagaan dhuftan isiniin jedha keessa deebisee warri fuuldura dubbatanis jedhaniiru. Kanatti aansee baga nagaan dhuftan jedhee wanti ani dubbachuu barbaadu waa sadii. Guyyaan kuni guyyaa seenaa qabeessa guddaadha. Tokkoffaa qophaa'aa kan deemaa jirruuf ilmaan Oromoo giincirraa kaaftee sadassa 12 bara 2015 kaaftee ibidda qabsiiftee sabni Oromoo seenaa hojjeteedha. Kanatu seenaa tokko jechuudha. Seenaa tokkoffaa kan itti kabajannu kan. Itti aansinee seenaa Oromoon sabni Oromoo addunyaa irratti akka duwwaadhaan kaasee kana godhe ilmi Oromoo waan sabni isaa godhaa jiru fudhatee addunyaatti gadi ba'ee har'a saba Oromoo kan diinni ukkaamsaa ba'e hucuucaa ba'e gadi baasee mucaan keenya Fayyisaa Leellisaa sana addunyaatti nu mirkaneessee addunyaatti nu barsiise. Kanaaf amlee kennaa mucaa keenyaa fi nama seenaa oguun haa godhu. Kanatu guyyaa har'aa adda godha. Sadaffaa kanan jechuu barbaade
ilmaan Oromoo ammas jiru kuni biyya tokko keessaa hin dhufne biyya adda addaa keessa jiraanna. Edda waggaa tokko kaafneeti innis akkuma seenaa saba keenyaa hawaasa Awurooppaa iddoo tokkotti hundeessuudha. Waggaa tokko guutuutti dadhabne har'a kun hawaasa Awurooppaa seena qabeessa sabni keenyatti yaadatamu kana guyyaa seena qabeessa sabni keenyatti yaadatamu kana qopheessee har'a asitti kun akka wal bira teenyee akkanatti bareennee wal bareechuu gochuudhaa fi amlee kennaamee hawaasa Awurooppaatiif galatooma waan hundumtuu yaalmaan Oromoo dubbii isinitti hin dheeressu waan hundumtuu tokkichuma tokkummaadha kan nu barbaachisu tokkootaan akka har'aatti bareennee saba keenyas bira dhaabbannee egeree keenyas bareechina. Doktor Hedduu galateeffannaa hamma yeroo iddoo hin Doktor Baqqalaadhaan hedduu galatoomaa jennaani sagantaa har'aa ilaalchisuudhaan sagantaan kun maaliif akka barbaachisee fi akkamittis ka'ee as ga'e waan jedhu irratti obbo Garasuun haasaa gabaabaa nu godhanii sagantaa itti aanutti akka ceenu isin gaafadhaa. Obbo Garasuu gara waltajjiitti hamileedhaan akka naaf simattan isin gaafadha. Waan dubbatamu baay'ee jiraatu danda'a ammatti waan gaggabaabadha. Tokkoffaa sochii biyya keenya keessatti bara dheeraadhaaf namni qabsaa'atuma turre hedduu namni du'u mootummaan ajjeessu waggaa tokko guutuu waan sana hunduma dura dhaabbatanii waggaa tokko guutuu akka itti fufu warra godhan warra lubbuu isaanii itti wareegan warra faamilii isaanii itti wareegan warra jireenya qabeenya isaanii itti dhaban galati kiyya tokkoffaan isaaniif galaa. Dhageettiin nuti har'a addunyaa irratti arganne kunirree jalqaba achirraa jalqabee kan lammataa immoo akkuma beektan bara kana keessa yeroo baay'ee hiriira goonee jirra. Biyya kana keessatti yeroo 4-5 goonee jirra bakka hedduutti hiriira goonee hiriirri keenya sun yaadni itti dhagahame akka malee xiqqaadha. Waggaatti fa'aa ji'a ja'aatti fa'aa miidiyaa waan keenya gabaasaa ture. Eega fayyisaan gaafa riyoo sana waan kana argisiisee dubbiin rakkoon biyya keenya keessa jiru rakkoon ummata keenya akkuma rakkoo biyya addunyaarra jiru beekamaa keessa tokko akka ta'u godhee jira. Amma nama wayitu naa barreessaa ture isa dubbisuudhaaf Kolombiyaadhaa barreessaa jira. Biyya Kolombiyaa jedhanii ashiishitti gurguramu tokko hin beektanii miti. Gaazexeessaa biyya sanaatu fayyisaa dubbisaa jedha jechuun koo haga waan kun ga'e akka isinitti argisiisuu fi kanaafuu tarkaanfii kana fudhatuu isaatiif akka nuti dhageettii argannu godhuu isaatiif hedduu galatoomii jedhanii. Sadaffaa immoo namni ummati keenya biyya alaa jiru kuni haga danda'etti eega inni tarkaanfii kana fudhatee sana duras isa waliin dhaabbatus rakkoo achi jiru sanas isin hundumtuu bakka adda addaatii dhuftanii bakka hundatti jechaadha. Waan namni 2-3 godhuu danda'u miti waan kuni waan ummati hundi godhuu danda'udha. Waan sana keessatti bifa adda addaatiin hirmaannaan namni biyya alaa jiru kuni haga ammaa godhaa turee fi ammarree godhaa jiru fuuldurarree godhuuf deemuuf ofuma keessaniif jechaadha galatoomaa isiniin jedha. Kan biraa as keessa koomunitii adda addaatu jira. Koomunitiin Itoophiyaa jira, koomunitiin Affaarii jira, warra Ogaadeen as keessa jiranii. Waan kuni hiriira irratti haa ta'u, rakkoo uumame kana irratti haa ta'u bifa adda addaatiin namni bifa adda addaatiin waliin dhaabbataa ture. Gumaacha adda addaa godhaa turanii hiriingii irratti namni hirmaataa ture. Hiriira godhu keessatti namootiin as keessatti maqaa dhoofnu hedduun naannoo kanatti ta'u keessatti warri gumaacha gurguddaa godhaa turantu jiran asittirree bakka biraattirree akkasumadha. Hiriira boruu irrattirree nama ka'ee Londonii fa'aa warra Ogaadeen dhufaaf deemutu jira akka guruupiitti ijaaramee warra as jiraniifirree warra asii ala jiraniifirree warra nu waliin dadhabanii fi jijjiirama rakkoo miidhaa namarra ga'u kun akka dhaabbatu gumaacha godhaa jiran hundumaafuu galatoomaa jedha. Sagantaa fayyisaa waliin ani fi fayyisaan irratti hirmaanneerree borurree kan qopheessuuf deemnu waan kun akka milkaa'u namni akka malee akkuma hojii kootitti fudhattee gargaarsa nu godhaa turte jaartii aadde Aanaa Goomeez jedhaniin tana ishiidhaan irra galatoomi jechuu ni qabna.
torbanuma darbe kana keessa viizaa akkuma salphaatti giriin kaardii Ameerikaa qaba amma waraqaa qaba homaa rakkina biraan qabu gaafa kamisaa embassy Belgium New York jiru dhaqanii viizaa reject godhanii galgala sana dhaga'anii Ameerikaa saabooda waan ta'eef nu bira galgala sana nama barreessaa ishiitti barreessee ganama foreign ministry Belgiumitti barreessite vice ministeriin biyya kanaa xalayaa New Yorkitti barreessati guyyaa tokko keessatti viizaa at least torban lama nama barbaachisa guyyaa tokko keessatti akka inni viizaa ganama argatee galgala ga'u nu godhee kanaafuu xalayaa ishiin waan kanaaf jettee foreign ministry biyya kana deputy ministeritti ergitee fi innis immoo xalayaa sana erge akkuma seenaatti kaa'een jira jechaadha kanaaf nama nu waliin dhaabbaterree galateeffatuun nurra jiraata jechuudha. Kan biraa waan akkanaa kun waan guyyaa tokkotti guyyaa lamatti hiikkatu miti yeroo dheeraadhaaf waan dadhabbii gaafatu tokkodha. As keessatti hoogganooti community namni hundi amma nama tokkoon hundumti keessaniyyuu yeroo dheeraa wayii tokko walitti aansinee nuffine as keessatti duratti nama dubbisnee turre waan garii akka dubbatamne waan barbaadaniif isaan ofii jecha wannoo jedhanii waan jedhan eega waan kun hin qophaa'aa ta'ee dhagaame booda namichi Tashooma Togaas jiru halkanii guyyaa ofiisuma sana dhaabbataa ture jedhan akka waan kun asitti hin qophoofne eega waan kun ta'e kanaafuu waan kana kan sochiin godhamaa jiru kun tokkoffaa guyyaa tokkotti bu'aa fidu yeroo dheeraa fixa lammata immoo akkanumatti lafa meedaa wayii free ride wayii tokko hin qabnu interest adda addaatu waliin dorgomaa jira achi keessatti nurree walirraan cinne humnarree jabeeffannee waan guyyaa tokkotti achi hiriira baanee yookaan nama wayii guddaa tokko dubbisnee guyyaa suni dhagaamee waan addaan nu jijjiiruu miti sochii biyyaa sanas gargaaraa waan asitti godhamu kunirree walirraan cinne yeroo dheeraadhaaf biyya keessa jiruttirree bakka kana jiruttirree akka malee guddisuu nurra jiraata hiriingi irratti akkuma argitan warri paarlaamaa baay'een achirratti argamuu qaban akka barbaadamanitti argine waan suni kan gargaaru nu walitti himuu namni biyya sana keessa jiru kun rakkoo keenya walitti himuu dun taane warri achi keessa jiru suni baay'ee dhagaanii achirratti hirmaatanii akka isaan suuta jijjiirraa fidan yoo resolutionin tokko ka'e akka inni darbuuf barreen gaddaa gaafa resolutionin barreen gaddaa miti gaafa jaanuwaarii darbu sana warra resolutionii sana dubbisan keessa gruupii adda addaa jira paarlaamaa kana keessa gara gruupii 7 jedhamutu jira kookasii jechuun warri ilaalcha wal fakkaatan walitti kan dhaabbatanii gruupii tokko namni gruupii tokko hoogganu gruupii tokko jecha nama fakkeenyaaf gruupiin aanaa goomeesfaa keessa jiran nama meembarii 200 qaba paarlaamaa nama 700 keessa gruupii lammataa guddaadha kan kiristiyaan dimokiraatiidha jalqaba gruupiin tokko biyyi gaafa dubbisuuf deemanii biyyi Itoophiyaa jedhamtu tuni bakka jirtu yuun beeku kaartarratti ganama sana namarraa eessa jirti jedhee gaafate kuni rakkinni kan argisiisu rakkoo biyya sana keessa rakkoo nu dhagaa qofa dun taane atiyyuu lafarra jiraatu namni hin beekne tokko akkatti si dhaga'u hin jiru kanaaf waan nuti goonu kun walitti aansinee halkanii guyyaa irratti hojjetuudhaan akka inni bu'aa qabu sochii biyya sanas gargaaraa kanuma asii goonuu qofa miti yoo achi hin jiraanne nu asii yoo iyyuu miti alayyoo dubbullee namni nu dhaga'u hin jiru kanaafuu sanarree gargaaraa warra akka fayyisaa kanarree jajjabeessaa ofirree jajjabeessaa walumaan dhaabbataa waan irratti sirritti oo'inee walitti taasofnu soo jiraan oo'ineetuma walitti taasaa oo'ineetuma ammoo waan itti aanurree hojjetaa akkasumatti itti hafuufnu jedha nama hundumaa nama lubbuun itti wareegames nama amma lubbuun jirus nama maqaan isaa as keessatti gumaachuun isaa sirritti hin beekamnee fi beekamus hunduma keessan iyyuu galatoomaa jedha ulfaadhaan gabaabsa jedhee dheeresse. Gamtaan Awuroopaas miidiyaan addunyaatis waan fayyisaan atileetii ta'e qofa osoo hin taane waan fayyisaan atileetii ta'uu bira dabree mirga dhala namaatiif dhaabbatee dubbateef. Atileetonni baay'een maqaa fayyisaa dura beenu baay'een isaanii jiran atileetonni Oromoo biyya keessa. Tarkaanfiin inni fudhate tarkaanfii addaati. Namni tarkaanfii akkasii akka salphatti hin fudhatu. Nama quuqama qabutu sammuu isaatti murteessee tarkaanfii akkasii fudhata. Kanaaf fayyisaa leellisaa jenna yeroo hundaa fayyisaa leellisuun maqaa isaa qofaan osoo hin taane uummanni Oromoo yeroo kamuu fayyisaa leellisuu qabu. Akkam jirtu warri yarra guyyaa moo ganama wal agartan akkam ooltanii siniin jedha duraan dursee. Haasaadhaafillee baay'ee namatti tolu wanta yeroo ammaa kana biyya keenya keessa ta'aa jiru baay'ee namatti ulfaata.
namni keenya jiraatti du'ee jira. Jiraatti du'ee jira biyya irratti hin dacha'ini. Kana waan ta'eef ni baay'ee isin jechuun barbaadu akkana toggaan sin argonas karaa tokkoon gammachuun natti dhaga'ama karaa biraa immoo gaddis natti dhaga'ama. Gaddi natti dhaga'amu karaa lamaan ibsa. Gammachuun natti dhaga'amu sin akkatti wal barbaadanii walitti dhufuu keessan baay'eetti gammada. Gaddi natti dhaga'amu immoo namni kun qixxeen namni baay'een biyya isaa irraa baqatee biyya keessa jiraachuu danda'u. Oduu biyya isaa keessa jiraachuu barbaadu jiraachuu waan dadhabee iddoo kanatti akka isin argu kiyyaa baay'een gadda. Inni kan biraa immoo uummanni keenya oduu akka baalaa harca'aa jiru. Namni keenya baay'ee taala jira hayyuu beekaa qabna dargaggoo qabna jaarsa qabna nuti nama seera beekuun nama wal jaalatu nama biraa kabaju nama seera mataa keenyatiin bulu addunyaa kana nama dursu nama akkana baay'ee tokkoon odoo uummanni keenya jigu tokkummaa eega jedhamu qabee barra siyaasii miti eenyuudhaaf tokkummaan kun maaltu nu keessa jiraa eenyu wajjiniin tokkummaa eenyu wajjiniin qabna. Maal tokkummaan akkaataa kamiin tokkummaa ta'a maal nan gargar sin baase akkaataa kamiin gargar ba'uu dandeessanoo eega Oromoo qabattanii fakkeenyaaf laga tokko ce'uudhaaf inni tokko achirraa noo deeme riqicha naanna'uudhaaf riqicha sana ceeta waan ta'eef inni tokko karaa mirgaa deemuu barbaada inni tokko immoo karaa bitaa deemuu barbaada kanaafuu wanti barbaadame riqicha sana ce'uudha Oromoon paartii yookaan immoo murna garaagaraatti wal qoqqoodee jiraa jedhan bakka dhibbattuu walaa qoodu. Bakka dhibbatu walaa godhana natti tola. Haa qoodu rakkoon qabu paartii isaa qoodame malee Oromoon tokko. Oromoo paartii achi kan biraas qabatee haa dhufu inni tokko adda bilisummaa Oromoo haa qabatu inni tokko immoo kan jiru hundayyuu haa qabatamu natti tola naan kun waan paartiin baay'atee akka kanaa walitti dhufu gara fuuldura yoo uummanni biyyi keenya kan qaroomu ta'e guddina fida akka uummanni Itoophiyaa kun jibbuu miti. Siyaasni yoo baay'ate karaa biyyi tokko ittiin jijjiiramu malee karaa biyyi tokko ittiin baduu miti. Kanaafuu wal qabatanii karaa riqicha kanaa ce'uu qabdu. Har'a iddoo kanatti fakkeenya paartiin sin qabattan uummata Oromoo silaa bira hin jirtanii paartiin maal isinii godha. Inni hunda qabaattanuu lafa kaatii asitti hiriiruu miti nu jalatti odoon ta'in qabsoo uummata Oromoo jedhu jalatti walitti koottaa achi booda oo bilisoomtan hunda keessan qabatanii waliin dorgomtanii mo'atu. Oduu amma na baay'annee yeroo abbaan barbaade nagumaan deemee namni tiksee loonii ta'uu hin dandeenya uummata keenya walitti qabee nu arrabsaa jira. Miidiyaa irratti ba'ee sooshaal miidiyaa irratti kun akkuma argaa jirtan kana inni isinitti nagamu. Maali jedhan? Ergaa kana naa dabarsaa bakka Oromoon baay'inaan argamutti ergaa kana naa dabarsaa amma dandeessanitti. Maaliif gara fuulduraa kana Atilaantaa moosatti kan jiru jedhan wanta kana naa dabarsaa. Ergaa kiyyattiin naagaa. Ani jibba hunda isaanii qabu uummata Oromoo hundan jaaladha. Jarreen kana namni walitti fidu akkamiin dhabama sin keessa jaarsi jira beeka guddaa jira biyya keenya keessatti namni baratiin nama walitti araarsa miti haasaa mammaaksa waan meeqa walitti deebee inni barumsa qabu immoo jaarsa durii sanarraa dhaalee maaliif gochuu dadhabe akkamiin ta'uu dandeenya eenyuuf nuti eenyu bilisoomsuuf bilisoomsuuf gaafa of taane immoo nama taana namaaf hin taana. Amma namni quba walitti qabutti deemna. Kan biraa immoo waan tokko fakkeenyaaf amma dogoggoree dubbachuu hin danda'a waan tokko. Dogoggoree dubbachuu hin danda'an. Yookaan immoo riyaan kiyya yookaan as keessa abbaan ta'e waan ta'e irratti rakkina uumu. Rakkina nuume san yeroo tokkotti maa gabaabdu.
Miidiyaa fi waliin saaxilinaa. Hoggaanni kun jira Oromoo walitti buutee dhufa waan akkana. Turaa xiqqoo ashii anama kiyyaa waan tokko narraa wadha jedhee yeroo dhabee waan deebi'ee wanta sana akka sirriin taane dogoggora beeka waan sanarraa qusadha. Akka sanaan waan kana dhiisa waan uummata walitti fidu yoo ta'e malee waan uummata addaan fageessu. Waan akkasii bakka namni baay'een arguu danda'utti gadi lakkisiinaa. Kun iccitii mataa isaa danda'e. Eessatti dubbanniree ani fakkeenya foonni waan nama agarsiise bifa qabsootiin agarsiise kana uummata kootti himuu hin dandeenye maatii kootti hin himneen. Wani maatiin kiyyaa hin bu'u na jaalatu. Haati kiyyaa amma biraa ba'ee buluu dhiisiti. Guyyaa tokkoon biraa ture baay'ee yaadoftu. Hoggaan biyya alaa deemee galu akkamitti akka hin galu waan ishiin hin beekneef. Haadha keetiin akka ishiin na jaalatu nan beeka. Akka ishiin na jaalatu nan beeka. Dhiisatan deemaa ittiin himu maal wanti hin boosi kaa anaanis garaa na wara'uu danda'a. Murtii kiyyaa waan ta'eef iccitii mataa kiyyaati. Kanaafuu jabeessaa qabaa keessattuu dargaggoonni maaliif sirreessaa nama guddaa kan taate namni as keessa jirta namni ilma dhabe hin jiru. Ilmi isaa gara biraatti deema wanni gara biraatti deema. Isaan irraa maal baranna nuti barumsa bakka dogoggoretti dogoggora sana sirreessuu qabna. Isaan booda immoo gorsa isaan irraa fudhachuu qabna. Kabaja isaanii kennine jechaadha guutumaan guututti. Kanaan siniin jechuu barbaada. Ammas immoo yoo diddan salphina kana caalu dhufa. Arrabsamuu kana caalu dhufa. Du'a kana caalu dhufa. Gaafa abbaan tokko fakkeenya foon namni na ajjeese bu'uun faayidaan qaban darbee waan ta'eef. Haga jiraa kiyyaatti immoo kan amma tokko yaala cimaa waan naan kennine waan ta'eef bakka dhibee kiyyaatti waan biran gahin eegan du'ee na gargaaruun keessan nattaaf. Gargaarsa jechaadha. Gargaarsa jechaadha tokko ta'uun keessan gargaarra maallaqaa sana odoon ta'e tokkummaa sanaa jechaadha gargaarsa nan barbaadu sinirra. Odoo kana nama qabee walitti qabee haala tokkoon qajeelche biyyi sun barruu keessan keessa jirti barruu harka keessanii keessa. Kan biraa immoo nama baay'eetu biyya sana keessatti kan asiniin jechuu hin danda'u waan baay'ee barbaachisa. Wanti baay'ee sun biyya namni maallaqa itti argatu keessa jirtu hojjettanii argachuu dandeessu. Uummata sanaaf inni waan barbaade naa godhu inni karaa barbaadde naa bahu. Fakkeenyaaf namni qarshii 50 yoo qarshii 50 gumaacha uummata Oromoo kanaaf ji'aan akka dhaabbii akka mindaatti lafa kaa'ata. Uummanni Oromoo sun waan ittiin barbaadu waan isa barbaachisu barbaadu kafanaa naa uffatu barbaadu waan biraa godhatu isaaf mooraalii guddaadha irra caalatti tokkummaa keessan cimsaa isaa karaa adda addaa kanaan deemamu karaa abbaan barbaade karaa sanaan adeemu asiin adeemu kan barbaadu Oromoo laga ceessuudha waan ta'eef Oromoo sana utubdanii akka deemtan namoota kana jidduu immoo namoota siyaasa Oromoo adeemsan kana jidduu immoo namni jidduu deemee jaarsi biyyaa jidduu jiraachuu qaba akka abbaa gadaatti namni walitti isaan fiduu qabu jara kana jecha haga yoomitti nuti tokkummaan keenya kan faarsinu tokkummaan maa yoomitti kadhanna ani tokkummaa kanan dhagaye sirba soo jedhu tokkummaan jedhu duwwaan nagaa ture jechaadha. Amma gaafa dulloominaanis gaafa darbuutti tokkummaan dubbadha. Kanan siniin jedha ani wanti sinirraa barbaadus kana uummannis kanuma sinirraa barbaada. Galatooma fayyaa ta'a. Sagantaa guyyaa lammaffaatiinis Atileet Fayyisaa Leellisaa ibsa gaazexeessitoota adda addaaf kan kenne yommuu ta'u, nutis gama keenyaan imala isaa kana ilaalchisee gaaffii gaafanneef Atileet Fayyisaa Leellisaa deebii nuuf kenneen. Hawaasni keenya durmaa hawaasa nama jaalatu, hawaasa kabaja namaaf qabu. Kanaafuu akkasumatti inni biyyaa sun odoon badiin qabatan iddoo kana ga'anii nama isaanii jaalala guddaarraa qabanii sirriitti anaanis akkuma sana simannaa guddaa naaf godhanii na biratti argamanii jaalala guddaadhaan wajjin dabarse jechaadha.
Waan iddoo kanatti wanti ani arginu waanumani kanaan dura miidiyaalee garaa garaatiif ibsaa turan isaaniif ibsee waanuma biyya keessatti sanaan dura argaa ture waanuma dhaga'ee waanuma beeku sanan ibsee fi kana jechaadha. Walumaa gala sagantaa guyyoota lamaaf gaggeeffame kanarratti dura taa'onni waldaalee hawaasa Oromoo biyyoota Awurooppaa garaagaraa qabsaa'onni buleessi bakka bu'oonni jaarmiyaalee siyaasaa fi hawaasni bal'aa Oromoo ardii Awurooppaa biyyoota garaagaraa heddumminaan qooda kanarraa fudhatan ta'uu hubanneerra. Dhumarrattis hiriirri mormii hawaasa Oromoo ardii Awurooppaa mara hirmaachisee fi yaadannoo waggaa tokkoffaa fincila diddaa gabrummaa sadaasa 12 bara 2015 godina Shawaa Lixaa magaalaa Giincitti eegalamee guutummaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa baheen Oromoonni kumootaan itti wareegaman sababeeffachuudhaan fuullee waajjira paarlaamaa Awurooppaa biyya Beeljeem magaalaa Biraasilsitti gaggeeffamedha. Walumaa gala sagantaan qabsoo dippiloomaasii olaanaa dhimmoota gurguddoo of keessaa qabuu fi waajjira gamtaa paarlaamaa Awurooppaa Biraasiilsi fuulletti sadaasa 9 hanga sadaasa 10 bara 2016tti gaggeeffame kun milkiin kan xumurame ta'uusaa dura taa'aan waldaa hawaasa Oromoo ardii Awurooppaa Dr. Baqqalaa Gabramaariyaamii fi sagantaa kana adda durummaadhaan kan qindeesse obbo Garasuu Tufaa OMN itti himaniiru. Dhugaa milkii guddaadhaan kaleessa wanti gurguddoon ayyaaneffannoo jennee dubbannu tokkoffaa hawaasni Awurooppaa edda uumamuudha walitti deemuu calqabe waggaa tokkoffaasaa ta'uudhaaf deema. Kana ilaalchisee hiriira gochuudhaaf hiriira immoo kan goonu hiriira miidhaan ilmaan Oromoo irratti giincidhaa ka'ee waggaa tokkorra ga'es kana yaadannoodhaa gochuudhaaf kan ka'eedha. Kan biraa immoo sabni Oromoo immoo waggaa tokko guutuu akkasitti dhiiga isaa dhangalaasee harka duwwaa mootummaa wayyaaneetiin dhaabbatee fuuldura dhaabbatee utoo akkatti gaggeessaa jiru dhalataan Oromoo kan borus har'as kaleessas saba Oromoo addunyaa irratti beeksise Fayyisaa Leellisaa sanarratti argamuudhaan qophii keenya sirriitti akka nu sirnaa waan godhee fi kun waan guddaadha jechuudha. Akkuma isin hundumtuu argitan imalli isaa milkiidha jedhee yaada. Haga achi ka'ee as ga'utti nurree karuma adda addaa keessa daddabarree viizaan isaa turre dhumarratti rakkina qaqqabaataa ture sanarratti haga ministeerri itti aanaa ministeera Beeljeemii xalayaa barreessee guyyaa tokko keessatti akka argatu godhuudhaan akka malee gargaaranii as geenyan irree suniyyuu waan akkanaa kana yeroo gabaabaatti waan godhuu dandeessu wayii tokko rakkoo achi jiru sana yoo xiqqaate akka isaan attention itti kennanidha waan kun argisiisu. Asirra geenyan nama adda addaa arginee itti dubbatee waanuma baqasitti dubbate sana waan dhageessisuudhaaf yaade sana akka irra deebi'ee dhageessisu Fayyisaadhaaf irra carraa kenne uummata Oromootiifis immoo uummata biyya sana keessa jiran biraatiifis bifa biraa wayii tokkoon sagaleen isaanii bakka itti dhagahamuu hin dandeenye tokko akka isaan sagaleen itti dhagahamu godhee jira. Uummatuma keenya waliin immoo Awurooppaa keessa jiran bakka adda addaatti walitti dhufan fi uummattoota birootis isaanis argee ergaa ofii irratti dhaammatee jira. Kanaafuu akka waliigalaatti imala milkiidha jedhee yaada imala milkaa'eedha. Jira community Affaarii jira warra Ogaadeen as keessa jiranii waan kuni hiriira irratti haa ta'u rakkoo uumame kana irratti haa ta'u bifa adda addaatiin namni bifa adda addaatiin waliin dhaabbataa ture gumaacha adda addaa godhaa turanii hiriingi irratti namni hirmaataa ture hiriira godhu keessatti
namootiin as keessatti maqaa dhufnu hedduun naannoo kanatti ta'u keessatti warri gumaacha gurguddaa godhaa turantu jiran asitti irree bakka biraatti irree akkasumadha. Hiriira boruu irratti irree nama ka'ee Londonii fa'aa warra Ogaadeen dhufaaf deemutu jira akka guruupiitti ijaaramee warra as jiraniif irree warra asii ala jiraniif irree warra nu waliin dadhabanii fi jijjiirama rakkoo miidhaa namarra ga'u kun akka dhaabbatu gumaacha godhaa jiran hundumaafuu galatoomaa jedha. Sagantaa fayyisaa waliin ani fi fayyisaan irratti hirmaanneerree borurree kan qopheessuuf deemnu waan kun akka milkaa'u namni akka malee akkuma hojii kootitti fudhattee gargaarsa nu godhaa turte jaartii aadde Aanaa Goomeez jedhaniin tana ishiidhaan irra galatoomi jechuu ni qabna. Torbanuma darbe kana keessa viizaa akkuma salphaatti giriin kaardii Ameerikaa qaba amma waraqaa qaba homaa rakkina biraan qabu. Gaafa kamisaa embassy Belgium New York jiru dhaqanii visa reject godhanii galgala sana dhaga'anii Ameerikaa saabooda waan ta'eef nu bira galgala sana nama barreessaa ishiitti barreessee ganama foreign ministry Belgiumitti barreessite vice ministeriin biyya kanaa xalayaa New Yorkitti barreessati guyyaa tokko keessatti visa at least torban lama nama barbaachisa guyyaa tokko keessatti akka inni visa ganama argatee galgala ga'u nu godhee kanaaf. Xalayaa ishiin waan kanaaf jettee foreign ministry biyya kana deputy ministeritti ergitee fi innis immoo xalayaa sana erge akkuma seenaatti kaa'een jira jechaadha. Kanaaf nama nu waliin dhaabbaterree galateeffatuun nurra jiraata jechuudha. Kan biraa waan akkanaa kun waan guyyaa tokkotti guyyaa lamatti hiikkatu miti yeroo dheeraadhaaf waan dadhabbii gaafatu tokkodha. As keessatti hoogganooti koominiitii namni hundi amma nama tokkoon hundumti keessaniyyuu yeroo dheeraa wayii tokko walitti aansinee nuffine as keessatti duratti nama dubbisnee turre waan garii akka dubbatamne waan barbaadaniif isaan ofii jecha wannoo jedhanii waan jedhan eega waan kun hin qophaa'aa ta'ee dhagaame booda namichi Tashooma Togaas jiru halkanii guyyaa ofiisuma sana dhaabbataa ture jedhan akka waan kun asitti hin qophoofne eega waan kun ta'e. Kanaafuu waan kana kan sochiin godhamaa jiru kun tokkoffaa guyyaa tokkotti bu'aa fidu yeroo dheeraa fixa lammata immoo akkanumatti lafa meedaa wayii free ride wayii tokko hin qabnu interest adda addaatu waliin dorgomaa jira achi keessatti nurree walirraan cinne humnarree jabeeffannee waan guyyaa tokkotti achi hiriira baanee yookaan nama wayii guddaa tokko dubbisnee guyyaa suni dhagaamee waan addaan nu jijjiiruu miti. Sochii biyyaa sanas gargaaraa waan asitti godhamu kunirree walirraan cinne yeroo dheeraadhaaf biyya keessa jirruttirree bakka kana jirruttirree akka malee guddisuu nurra jiraata. Hiriingi irratti akkuma argitan warri paarlaamaa baay'een achirratti argamuu qaban akka barbaadamanitti argine waan suni kan gargaaru nu walitti himuu namni biyya sana keessa jiru kun rakkoo keenya walitti himuu hin taane warri achi keessa jiru suni baay'ee dhagaanii achirratti hirmaatanii akka isaan suuta jijjiirraa fidan yoo rizoolushiniin tokko ka'e akka inni darbuufi. Barreen gaddaa gaafa rizoolushiniin barreen gaddaa miti gaafa jaanuwaarii darbu sana warra rizooluushinii sana dubbisan keessa gruuppii adda addaa jira paarlaamaa kana keessa gara gruuppii 7 jedhamutu jira akkasii jechuun warri ilaalcha wal fakkaatan walitti kan dhaabbatanii gruuppii tokko namni gruuppii tokko hoogganu gruuppii tokko jecha nama fakkeenyaaf gruuppiin Aanaa Goomeez fa'aa keessa jiran nama meembarii 200 qaba paarlaamaa nama 700 keessa gruuppii lammataa guddaadha kan Kiristiyaan Dimookiraatiidha jalqaba gruuppiin tokko biyyi gaafa dubbisuuf deemanii biyyi Itoophiyaa jedhamtu tuni bakka jirtu yuun beeku kaartarratti ganama sana namarraa eessa jirti jedhee gaafate. Kuni rakkinni kan argisiisu rakkoo biyya sana keessa rakkoo nu dhagaa qofa hin taane atiyyuu lafarra jiraatu namni hin beekne tokko akka tisii dhaga'u hin jiru. Kanaaf waan nuti goonu kun walitti aansinee halkanii guyyaa irratti hojjetuudhaan akka inni bu'aa qabu sochii biyya sanas gargaaraa kanuma asii goonuu qofa miti. Yoo achi hin jiraanne nu asii yoo iyyuu miti alayyoo dubbullee namni nu dhaga'u hin jiru. Kanaafuu sanarree gargaaraa warra akka fayyisaa kanarree jajjabeessaa ofirree jajjabeessaa walumaan dhaabbataa waan irratti sirritti oowwinee walitti haasofnu soo jiraan oowwineetuma walitti haasaa oowwineetuma ammoo waan itti aanurree hojjetaa akkasumatti itti hafuufnuun jedha nama hundumaa nama lubbuun itti waragames nama amma lubbuun jirus nama maqaan isaa as keessatti gumaachuun isaa sirritti hin beekamnee fi beekamus hunduma keessan iyyuu galatoomaa jedha ulfaadha nan gabaabsa jedhee dheeresse. Gamtaan Awuroopaas miidiyaan addunyaatis waan fayyisaan atileetii ta'eef qofa osoo hin taane
waan fayyisaan atileetii ta'uu bira dabree mirga dhala namaatiif dhaabbatee dubbateef. Atileetonni baay'een maqaa fayyisaa dura beenu baay'een isaanii jiran atileetonni Oromoo biyya keessa. Tarkaanfiin inni fudhate tarkaanfii addaati. Namni tarkaanfii akkasii akka salphatti hin fudhatu. Nama quuqama qabutu sammuu isaatti murteessee tarkaanfii akkasii fudhata. Kanaaf fayyisaa leellisaa jenna yeroo hundaa fayyisaa leellisuun maqaa isaa qofaan osoo hin taane uummanni Oromoo yeroo kamuu fayyisaa leellisuu qabu. Akkam jirtu warri yarra guyyaa moo ganama wal agartan akkam ooltanii siniin jedha duraan dursee. Haasaadhaaf illee baay'ee namatti tolu wanta amma yeroo ammaa kana biyya keenya keessa ta'aa jiru baay'ee namatti ulfaata. Namni keenya jiraatti du'ee jira. Jiraatti du'ee jira biyya irratti hin dacha'ini. Kana waan ta'eef ni baay'ee isiniin jechuun barbaadu akkana toggaan sin arganas karaa tokkoon gammachuun natti dhagahama karaa biraa immoo gaddis natti dhagahama. Gaddi natti dhagahamu karaa lamaan ibsa. Kanaaf sagantaa itti aanu osoo hin seenin dura obboleewwan keenya qabsoo kana keessatti karaa adda addaatiin lubbuu dhaban yaadachuudhaaf gadda daqiiqaa lamaa ol kaanee akka raawwatu isin gaafata. Wanni baaneef milkii gaariidhaan xumuramee jira. Gamtaa Awurooppaa wajjin fuula fayyisaa irraallee yoo argu fuula warra waltajjii sanitti hirmaatee dhufe irraallee yoo argu ifatu mul'ata. Ifni kun ifa bilisummaa uummata keenyaatiif biyya keenyaa haa ta'u. Kanattaan sun sagantaa irraa ilaalchisuudhaan Dr. Baqqalaan haasaa gabaabaa hirmaattota sagantaa kanaatiif nuu dhiyeessu. Dr. Baqqalaa hamileedhaan iddoo kanatti akka nuu simattan isin gaafadha. Egaa baga nagaan dhuftan ilmaan Oromoo Awurooppaa guutuu kan Awurooppaa haalatti illee dhufa fayyisaan keenyas bakka biraatii dhufe warra Awurooppaa duwwaa otoo hin ta'in baga nagaan dhuftan isiniin jedha keessa deebisee warri na fuuldura dubbatanis jedhaniiru. Kanatti aansee baga nagaan dhuftan jedhee wanti ani dubbachuu barbaadu waa sadii. Guyyaan kun guyyaa seenaa qabeessa guddaadha. Tokkoffaa qophaa'aa kan deemaa jirruuf ilmaan Oromoo giincirraa kaaftee sadassa 12 bara 2015 kaaftee ibidda qabsiiftee sabni Oromoo seenaa hojjeteedha. Kanatu seenaa tokko jechuudha. Seenaa tokkoffaa kan itti kabajannu kan. Itti aansinee seenaa Oromoon sabni Oromoo addunyaa irratti akka duwwaadhaan kaasee kana godhe ilmi Oromoo waan sabni isaa godhaa jiru fudhatee addunyaatti gadi ba'ee har'a saba Oromoo kan diinni ukkaamsaa ba'e hucuucaa ba'e gadi baasee mucaan keenya Fayyisaa Leellisaa sana addunyaatti nuu mirkaneessee addunyaatti nuu barsiise. Kanaaf amlee kennaa mucaa keenyaa fi nama seenaa ogu haa ta'u. Kanatu guyyaa har'aa adda godha. Sadaffaa kanan jechuu barbaade ilmaan Oromoo ammas jiru kuni biyya tokko keessaa hin dhufne biyya adda addaa keessa jiraanna. Edda waggaa tokko kaafneeti innis akkuma seenaa saba keenya hawaasa Awurooppaa iddoo tokkotti hundeessuudha. Waggaa tokko guutuutti dadhabne
har'a kun hawaasa Awurooppaa seena qabeessa sabni keenya itti yaadatamu kana guyyaa seena qabeessa sabni keenya itti yaadatamu kana qopheessee har'a asitti kunoo akka wal bira teenyee akkanatti bareennee wal bareechuu gochuudhaa fi amlee kennaamee hawaasa Awurooppaatiif galatooma waan hundumtuu yaalmaan Oromoo dubbii isinitti hin dheeressu waan hundumtuu tokkichuma tokkummaadha kan nu barbaachisu tokkootaan akka har'aatti bareennee saba keenyas bira dhaabbannee egeree keenyas bareechina. Doktor Hedduu galateeffannaa hamma yeroo iddoo hin Doktor Baqqalaadhaan hedduu galatoomaa jennaani sagantaa har'aa ilaalchisuudhaan sagantaan kun maaliif akka barbaachisee fi akkamittis ka'ee as ga'e waan jedhu irratti obbo Garasuun haasaa gabaabaa nu godhanii sagantaa itti aanutti akka ceenu isin gaafadhaa. Obbo Garasuu gara waltajjiitti amaleedhaan akka naasii maxxan isin gaafadha. Waan dubbatamu baay'ee jiraatu danda'a ammatti waan gaggabaabadha. Tokkoffaa sochii biyya keenya keessatti bara dheeraadhaaf namni qabsaa'atuma turre hedduu namni du'uu hedduu mootummaan ajjeesuu waggaa tokko guutuu waan sana hunduma dura dhaabbatanii waggaa tokko guutuu akka itti fufu warra godhan warra lubbuu isaanii itti wareegan warra faamilii isaanii itti wareegan warra jireenya qabeenya isaanii itti dhaban galati kiyya tokkoffaan isaaniif galaa dhageettiin nuti har'a addunyaa irratti arganne kunirree jalqaba achirraa jalqabee kan lammataa immoo akkuma beektan bara kana keessa yeroo baay'ee hiriira goonee jirra biyya kana keessatti yeroo 4-5 goonee jirra bakka hedduutti hiriira goonee hiriirri keenya sun yaaginni itti dhagaame akka malee xiqqaadha waggaatti faa ji'a ja'aatti faa miidiyaa waan keenya gabaasaa ture eega fayyisaan gaafa riyoo sana waan kana argisiisee dubbiin rakkoon biyya keenya keessa jiru rakkoon ummata keenya akkuma rakkoo biyya addunyaarra jiru beekamaa keessa tokko akka ta'u godhee jira. Amma nama wayitu naa barreessaa ture isa dubbisuudhaa fi Kolombiyaadhaa barreessaa jira biyya Kolombiyaa jedhanii ashiishitti gurguramu tokko hin beektanii miti. Gaazexeessaa biyya sanaatu fayyisaa dubbisaa jedha jechuun koo haga waan kun ga'e akka isinitti argisiisuu fi kanaafuu tarkaanfii kana fudhatuu isaatiif akka nuti dhageettii argannu godhuu isaatiif hedduu galatoomii jedhanii. Kan sadaffaa immoo namni ummati keenya biyya alaa jiru kuni haga danda'etti eega inni tarkaanfii kana fudhatee sana duras isa waliin dhaabbatus rakkoo achi jiru sanas isin hundumtuu bakka adda addaatii dhuftanii bakka hundatti jechaadha waan namni lamaa sadi godhuu danda'u miti waan kuni waan ummati hundi godhuu danda'udha waan sana keessatti bifa adda addaatiin hirmaannaan namni biyya alaa jiru kuni haga ammaa godhaa turee fi ammarree godhaa jiru fuuldurarree godhuuf deemuuf ofuma keessaniif jechaadha galatoomaa isiniin jedha. Kan biraa as keessa koomunitii adda addaatu jira. Koomunitiin Itoophiyaa. Gammachuun natti dhaga'amu isin akkatti wal barbaadanii walitti dhufu keessan baay'eetti gammada. Gaddi natti dhaga'amu immoo namni kun qixxeen namni baay'een biyya isaa irraa baqatee biyya keessa jiraachuu danda'u. Oduu biyya isaa keessa jiraachuu barbaadu jiraachuu waan dadhabee iddoo kanatti akka isin argu kiyyaa baay'een gadda. Inni kan biraa immoo uummanni keenya oduu akka baalaa harca'aa jiru. Namni keenya baay'ee taala jira hayyuu beekaa qabnaa dargaggoo qabnaa jaarsa qabnaa nuti nama seera beekuun nama wal jaalatu nama biraa kabaju nama seera mataa keenyatiin bulu addunyaa kana nama dursu nama akkana baay'atu kun odoo uummanni keenya jigu tokkummaa eega jedhamu qabee barra siyaasii miti eenyuudhaaf tokkummaan kun maaltu nu keessa jiraa eenyu wajjiniin tokkummaa eenyu wajjiniin qabna maalni tokkummaan akkaataa kamiin tokkummaa ta'a maalni nan gargar sin baase akkaataa kamiin gargar ba'uu dandeessanoo
Eega Oromoo qabatanii fakkeenyaaf laga tokko ce'uudhaaf inni tokko achirraa noo deeme riqicha naanna'uudhaaf riqicha sana ceeta waan ta'eef inni tokko karaa mirgaa deemuu barbaada inni tokko immoo karaa bitaa deemuu barbaada. Kanaafuu wanti barbaadame riqicha sana ce'uudha. Oromoon paartii yookaan immoo murna garaagaraatti wal qoqqoodee jiraa jedhan bakka dhibbattuu walaa qoodu. Bakka dhibbattuu walaa qoodaan natti tola. Haa qoodu rakkoon qabu paartii isaa qoodame malee Oromoon tokko. Oromoo paartii achi kan biraas qabatee yaa dhufu inni tokko adda bilisummaa Oromoo qabatu inni tokko immoo kan jiru hundayyuu haa qabatamu natti tola naan kun waan paartiin baay'atee akka kanaa walitti dhufu gara fuulduraa yoo uummanni biyyi keenya kan qaroomu ta'e guddina fida akka uummanni Itoophiyaa kun jibbuu miti siyaasni yoo baay'ate karaa biyyi tokko ittiin jijjiiramu malee karaa biyyi tokko ittiin baduu miti. Kanaafuu wal qabatanii karaa riqicha kanaa ce'uu qabdu. Arra iddoo kanatti fakkeenya paartiin sin qabattan uummata Oromoo silaa biraan jirtanii paartiin maal isinii godha. Inni hunda qabaattanuu lafa kaatii asitti hiriiruu miti nu jalatti ta'uu doon ta'in qabsoo uummata Oromoon jedhu jalatti walitti koottaa achi booda oo bilisoomtan hunda keessan qabattanii waliin dorgomtanii mo'atu. Oduu amma na baay'annee yeroo abbaan barbaade nagumaan deemee namni tiksee loonii ta'uu hin dandeenya uummata keenya walitti qabee nu arrabsaa jira. Miidiyaa irratti bahee sooshaal miidiyaa irratti kun akkuma argaa jirtan kana inni isinitti nagamu. Maali jedhan? Ergaa kana naa dabarsaa bakka Oromoon baay'inaan argamutti ergaa kana naa dabarsaa amma dandeessanitti. Maaliif gara fuulduraa kana Atilaantaa Moosatti kan jiru jedhan wanta kana naa dabarsaa. Ergaa kiyya ittiin naagaa. Ani jibba hunda isaanii qabu uummata Oromoo hundan jaaladha. Jarreen kana namni walitti fidu akkamiin dhabama sin keessa jaarsi jira biyya guddaa jira biyya keenya keessatti namni baratiin nama walitti araarsa miti haasaa mammaaksa waan meeqa walitti deebee inni barumsa qabu immoo jaarsa durii sanarraa dhaalee maaliif gochuu dadhabe. Akkamiin ta'uu dandeenya eenyuuf nuti eenyu bilisoomsuuf. Bilisoomsuuf gaafa of taane immoo nama taana namaaf hin taana. Amma namni quba walitti qabutti deemna. Kan biraa immoo waan tokko fakkeenyaaf amma dogoggoree dubbachuu hin danda'a waan tokko. Dogoggoree dubbachuu hin danda'an yookaan immoo riyaan kiyya yookaan as keessa abbaan ta'e waan ta'e irratti rakkina uumu. Rakkina inni uume san yeroo tokkotti maa gabaabdu. Miidiyaa fi waliin saaxiliina. Hoggaanni kun jira Oromoo walitti buutee dhufa waan akkanaa. Turaa xiqqoo ishii anama fakkeenyaa waan tokko narraa wadha jedhee yeroo dhabee waan deebi'ee wanta sana akka sirriin taane dogoggora beeka waan sanarraa qusadha. Akka sanaan waan kana dhiisa waan uummata walitti fidu yoo ta'e malee waan uummata addaan fageessu. Waan akkasii bakka namni baay'een arguu danda'utti gadi lakkisiina. Kunis mataa isaa danda'e. Eessatti dubbanniree ani fakkeenya foonni waan nama agarsiise bifa qabsootiin agarsiise kana uummata kootti himuu hin dandeenye maatii kootti himneen. Wani maatiin kiyyaa hin bu'u na jaalatu. Haati kiyyaa amma biraa ba'ee buluu dhiisiti. Guyyaa tokkoon biraa ture baay'ee yaaddoftu hoggaan biyya alaa deemee galu akkamitti akka hin galu waan ishiin hin beekneef. Haadha keetiin akka ishiin na jaalatu nan beeka. Akka ishiin na jaalatu nan beeka. Dhiisatan deemaa ittiin himu maal walitti hin buusi kaa anaanis garaa na horuu danda'a. Murtii kiyyaa waan ta'eef iccitii mataa kiyyaati. Kanaafuu jabeessaa qabaa keessattuu dargaggoonni maaliif sirreessaa nama guddaa kan taate namni as keessa jirta namni ilma dhabe hin jiru. Ilmi isaa maal gara biraatti deema wanni gara biraatti deema. Isaan irraa maal baranna wanti barumsa bakka dogoggoretti dogoggora sana sirreessuu qabna. Isaan booda immoo gorsa isaan irraa fudhachuu qabna. Kabaja isaanii kennine jechaadha guutumaan guututti. Kanan sinin jechuu barbaada. Ammas immoo yoo diddan salphina kana caalu dhufa. Arrabsamuu kana caalu dhufa. Du'a kana caalu dhufa. Gaafa abbaan tokko fakkeenya foon namni na ajjeese bu'uun faayidaan qaban darbee waan ta'eef. Haga jiraa kiyyaatti immoo kan amma tokko yaala cimaa waan naan kennine waan ta'eef bakka dhibee kiyyaatti waan biran gahin eegan du'ee na gargaaruun keessan nattaaf. Gargaarsa jechaadha.
gargaarsa jechaadha tokko ta'uun keessan gargaara maallaqaa sana odoon ta'e tokkummaa sanaa jechaadha gargaarsa nan barbaadu sinirra. Odoo kana nama qabee walitti qabee haala tokkoon qajeelche biyyi sun barruu keessan keessa jirti barruu harka keessanii keessa. Kan biraa immoo nama baay'eetu biyya sana keessatti kan asin jechuu hin danda'u waan baay'ee barbaachisa wanti baay'ee sun biyya. Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo gabaasa addaa qabannee dhiyaanneerraa gabaasa addaa kana waliinis Dammaqaa Nagaasaati. Mootummaan Itoophiyaa Oromoota 1,500 ol ta'an waggaa tokko keessatti ajjeesee 50,000 olitti kan shallagaman immoo wayita ammaa hidhee dararaa akka jiru durataan paartii koongiresii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa aangawoota paarlaamaa Awurooppaatti himan. Dr. Mararaan kana kan ibsan sagantaa dhugaa bahiinsa paarlaamaan Awurooppaa qopheesse irratti Atileet Fayyisaa Leellisaa fi Profeesar Biraanuu Naggaa waliin keessummoota kabajaa ta'anii wayita argamanitti ta'uun hubatameera. Gamtaan Awurooppaa mootummaa abbaa irree kanaaf tumsa gochuu dhiisee uummata dhumaa jiru cinaa akka dhaabbatu Dr. Mararaa Guddinaa cimsanii gaafataniiru. Atileet Fayyisaa Leellisaa gama isaatiin erga mallattoo mormii waltajjii Olompikii Riyoo bara 2016 irratti agarsiisee asitti namoonni 1,000 ol sababa mallattoo kana agarsiisaniif qofa ajjeefamuu isaanii aangawoota kanaaf ibseera. Gamtaan Awurooppaa lammiiwwan umaa jiraniifis hatattamaan akka birmatan Atileet Fayyisaa Leellisaa gaafateera. Profeesar Biraanuu Naggaa gama isaaniitiin labsiin yeroo muddamsaa mootummichi labsate keessatti ajjechaa fi hidhaa uummata Oromoo fi Amaaraa irratti raawwatamaa jiru dhaabsisuudhaaf tarkaanfii mul'ataa ta'e tokko gamtaan Awurooppaa akka fudhatu gaafataniiru. Kana malees Atileet Fayyisaa Leellisaa fi Dr. Mararaa Guddinaa aangawoota paarlaamaa Awurooppaa olaanoo garaagaraa waliin wal arguun dhiittaa mirga namummaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kan ibsan ta'uusaa OMN'tti addatti himaniiru. Sagantaa qabsoo dippiloomaasii olaanaa dhimmoota gurguddoo of keessaa qabuu fi waajjira gamtaa paarlaamaa Awurooppaa Biraasilsitti 9 hanga 10 bara 2016 gaggeeffame kunis milkiin kan xumurame ta'uusaa durataa waldaa hawaasa Oromoo ardii Awurooppaa Dr. Baqqalaa Gabramaariyaamii fi sagantaa kana qindeessaa kan ture obbo Garasuu Tufaa beeksisaniiru. Walumaa gala sagantaa guyyoota lamaaf gaggeeffame kanarratti durataa'onni waldaalee hawaasa Oromoo biyyoota Awurooppaa garaagaraa qabsaa'onni buleessi bakka bu'oonni jaarmiyaalee siyaasaa fi hawaasaa bal'inaan kan qoodarraa fudhatan ta'uun beekameera. Mootummaan Itoophiyaas karaa embaasiisaa Beeljiyeem Biraasilsitti argamuun sagantaa kana fashaleessuudhaaf duula walirraa hin cinne gaggeessaa turuunsaa wayituma kana ibsameera. Egaa daawwattoota keenya bal'ina gabaasa kanaa akka itti aanutti isinii dhiyaata holiina haa hordofnu. 9 bara 2016 hanga 10 bara 2016tti guyyoota lamaaf jechuudha ardii Awurooppaa biyya Beeljiyeem magaalaa Biraasilsitti kan argamu waajjira paarlaamaa gamtaa Awurooppaatti dhimmi Oromoo fi Oromiyaa addatti immoo wayita ammaa ajjechaa fi hidhaa uummata Oromoo irratti mootummaa abbaa irree Itoophiyaa olaantummaa ilmaan Tigraay raawwatamaa jiru ilaalchisee sagantaa duula qabsoo dippiloomaasii olaanaatu gaggeeffame. Gootni atileetiksii fi falmataa mirga namummaa Atileet Fayyisaa Leellisaa dorgommii Olompikii Riyoo bara 2016 booda yeroo jalqabaatiif ardii Ameerikaa irraa gara ardii Awurooppaatti wayita imalee dhufe kanatti hawaasni Oromoo naannichaa haala kanaan miira ho'aan isa simate. Fayyisaa Leellisaa Ammasalisi Ukicha Kiteekuma Ammasalisi Leenja Kooseen jedha Ammasalisi Atileetuma dhugumaa Ukicha Kiteekuma Boonsaa keenya nu boonsee Leenji keenya nu boonsee
Gabrumaa sabni isaa keessa jiru guutuu addunyaatti ibse. Fayyisaa leellisaa amma salisi tokkicha qixxeekumaa amma salisi leenca goosiin jedhaa amma salisi ati leencuma dhugumaa tokkicha qixxeekumaa. Chaditti amara barumani galani zaba godira buri de kufani kanangala jiru parti kuma kodi jede faisale lisa godi kadileti medaria kachira chaditti amara barumani galani zaba godira buri de roroni kanangala jiru parti kuma kodi jede faisale lisa godi kadileti. Guyyaa jalqabaa sagantaan dursa gaggeeffame sagantaa ragaa bahinsa yookaan hiringii ture. Sagantaa kanarrattis aangawoota paarlaamaa Awurooppaa addee Aanaa Goomaziin dabalatee qondaaltonni olaanoo garaagaraa bakka bu'oonni waldaalee hawaasa Oromoo biyyoota garaagaraa fi beektonni Oromoo irraa qooda kan fudhatanidha. Sagantaa kanarratti atileet Fayyisaa Leellisaa, Profeesar Mararaa Guddinaa fi Profeesar Biraanuu Naggaa dabareen haasaa kan taasisan yommuu ta'u, mariin bal'aas gaggeeffameera. Haaluma kanaan durataan paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa aangawoota paarlaamaa Awurooppaa waltajjii kanarraa qooda fudhatanii fi keessummoota argamaniif akka ibsanitti mootummaan Itoophiyaa waggaa tokko keessatti Oromoota 1,500 ol ta'an ajjeesee 50,000 olitti kan shallagaman immoo hidhee dararaa akka jiru ragaalee qabatamaa paartiin isaanii walitti qabatee harkaa qabu waabeeffachuudhaan waltajjii kanarratti ibsan. Kana waan ta'eefis gamtaan Awurooppaa mootummaa abbaa irree kanaaf tumsa gochuu dhiisee uummata dhumaa jiru cinaa akka dhaabbatu Dr. Mararaa Guddinaa cimsanii kan gaafatan. Itti aansuudhaan atileet Fayyisaa Leellisaa gamasaatiin erga mallattoo mormii waltajjii Olompikii Riyoo bara 2016 irratti agarsiisee asitti namoonni 1,000 ol sababa mallattoo kana agarsiisaniif qofa biyya keessatti ajjeefamuu isaanii aanga'ootaa fi hirmaattota waltajjii kanaaf kan ibse. Kanaafuu gamtaan Awurooppaa lammiiwwan Oromoo dhumaa jiraniif hatattamaan akka birmatan atileet Fayyisaa Leellisaa cimsee gaafateera. Dhimma kana mootummoonni fi biyyoonni addunyaa biyyoonni nagaa keessa galanii dhimmi kun akka inni furmaata argatu gochuutti isaanirra jiraata. Fakkeenya biyyoonni akka Awurooppaa, Ameerikaa, Eeshiyaa michuu Itoophiyaati. Michuun Itoophiyaa kun immoo mootummaa Itoophiyaa kana uummata keenya bichisiisuu isaanirra jiraatu. Uummanni biyya keenyaa akkuma uummata biyya isaanii uummata nagaa, walqixxummaa, jaalalaa fi dimokiraasii fi mirgi dhala namaa keessatti kabajamee jiraachuu uummata barbaadudha. Kana waan ta'eef fuuldura dhaabbatanii uummata kana mootummaa kana irratti dhiibbaa godhanii uummata keenya cinaa akka dhaabbatan isaan gaafadha. Profeesar Biraanuu Naggaa gamasaaniitiin labsii yeroo muddamsaa mootummichi labsate keessatti ajjechaa fi hidhaa uummata Oromoo fi Amaaraa irratti raawwatamaa jiru dhaabsisuudhaaf tarkaanfii mul'ataa ta'e gamtaa Awurooppaatiin akka fudhatamuu qabu cimsanii gaafataniiru. Kana malees atileet Fayyisaa Leellisaa fi Dr. Mararaa Guddinaa aangawoota paarlaamaa Awurooppaa olaanoo garaagaraa waliin wal arguudhaan dhiittaa mirga namummaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kan ibsan ta'uu OMN itti dabalanii kan beeksisan. Itti aansuudhaan sagantaan simannaa atileet Fayyisaa Leellisaa fi marii uummataas haala kanaan gaggeeffameera. Keessummaa of keessaa qabnu baanee yeroo itti simannudha jechuudha. Sagaleen uummata Oromoo warra sagantaa addunyaatitti miidiyaaleen nuti maqaan beekne hundi waa'ee dhimma Oromoo haasa'uu yerootti jalqabaniidha. Kanammoo eenyu akka godhe beektu goonni beekamaan Fayyisaa Leellisaa addunyaatti dhimma Oromoo beeksise miidiyaalee Ameerikaa adda addaa irratti haasaa gurguddaa fi ibsa gurguddaa erga kennaa tureen booda har'a gamtaa Awurooppaa waliin haasaa
Untuk kesan ini, itu melakukan apa? Amma bakkuma dhaabatanitti akkuma beekamu fayyisaan waan gochuudhaa qabu sammuu isaa qofa keessatti murteessuudhaan eenyuu osoo hin beekne waan inni waaqni qofti walitti beekan riyoo irratti daqiiqaa dhumaa sanitti mallattoo addunyaan dhimma Oromoo ittiin hubattu kan mul'ise fayyisaa simanneerra hundi kennaa waan inni raawwate kana galmaan ga'uudhaaf har'a asitti wal geenye waan ta'eef mallattoo inni addunyaatti nu mul'ise kana isatti akka isin mul'isan isin gaafata. Kanattaan sun akkuma beekamu wanti dallaa dhaayiloonii wanti loon booke akkuma jedhamu wanti fayyisaas tarkaanfii kana fudhattis wanni uummata Oromoos biyyaa baqattis wanni dhiiga dargaggoota keenyaatis hawwataaf obboleewwan keenyaa biyyatti dhangalaasaa jiru gabrummaadha. Sirni gita qixxaa tarkaanfii bara kana fudhate tarkaanfii hadhaa'aadha waan hundi keenya yaada